Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota maatii chaanaala Madda Walaabuu Miidiyaa kun Madda Walaabuu Miidiyaa irraa oduulee gama keessaniin geenyu oduulee biyya keessaa kanneen biyya alaa fi kanneen garaagaraa yeroo maragaa gama keessaniin gahaa kan jirudha. Isiin chaanaala keenya subscribe godhuudhaan like akkasumas share godhuudhaan chaanaalicha keenya akka hordoftan gamumaan isin gaafanna. Jalqaba irratti hanga fotootiin eegalla. Misrii fi Itoophiyaan dhimmoota walgaarreeffannaa haaluma itti fufanitti kan jiranidha. Saudi Arabiyaatti lammiilee Itoophiyaa nama 3 fi akkasumas namoota 4 nama Somaalee sababa baala sammuu nama hadochuu daddabarsitan jechuudhaan murteen du'aa ittiin murtaa'e. Awustiraaliyaatti hiriirri deeggarsaa Filisxiin guddaan gaggeeffame. Ingilizitti bilbilee 13 sa'aatii tokko keessatti ni hatama jedha gabaasni arganne. Kun hanga footoo oduuti. Bal'ina oduu akka itti aanutti isiniif dhiyaata. dhimmoota laga Abbayyaa irratti Misrii fi Itoophiyaa walgaarreeffannaan isaanii haaluma itti fufeetti kan jiru. Waxabajjii 20 takka bara 2022 Misrii gabaasa mootummaa UN fi dhaabbata sadarkaa addunyaa irratti dhiheessiteen Itoophiyaa waliigaltee malee hidha guddichaa guutaa jiraachuu mormii qabaachuu mootummaa Misrii tarkaanfiin barbaachisaan kan fudhatamu ta'uu eeree kan jiru. Hagayya 14 hanga 20 fi takka bara 2025tti biyyoonni Misrii, Suudaan akkasumas ministeerri dhimma alaa Ijipt akka waliigaltee seera qabeessa malee hidha gara fuula duraatti guutamu hin ayyamne ta'uus ibsa isaanii keessatti ibse. FM'n biyyattii Badrii Abdallah waliin haasaa biyyoota Afrikaa garagaraa waliin dubbachuudhaan egeree hidha laga Abbayyaa ilaalchisuudhaan seera irratti hundaa'u waliigalteen akka godhamus akeekkachiisee akka ture kan yaadatamudha. Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa guutuun xumuruu isii ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ibsa isaanii hidha kana kan guutame misooma nageenya naannichaa fi akkasumas guddina naannootiif murteessaa ta'uu eeruudhaan hidhi kunis humna ibsaa meegaawaatii 6,000 ol oomishuu akka danda'u Itoophiyaan humna ibsaa ishii bira dabartee ollaa isiitiif illee kan oolu ta'us eeraa kan jirtu. Itoophiyaan biyyoota naannoo akka Misrii, Suudaanii waliin marii fi waliigaltee bu'aa sirrii irratti hirmaachuun nageenyaa fi misooma naannichaa mirkaneessuuf qophii ta'us eertee kan jirtu. Mormii fi yaanni Misrii hidha kana madda balaa ta'uu fi nageenya bishaanicha ishee irratti dhiibbawwan qabaachuudhaas mormii akkuma itti fufetti kan jiru hoggaa ta'u ministeerri dhimma alaa Misrii Badrii Abdallah Itoophiyaan irratti tarkaanfii seera qabeessa fudhachuu akka barbaadanis ibsanii kan jiran. Karoora waliigalaatiin Misrii, Suudaanii waliin marii fi waliigaltee bu'aa qabeessa irratti hirmaachuun qophii ta'us ibsan. Garuu Itoophiyaan waliigaltee bu'aa seeraan alaa malee hojii itti fufuun mormii fi yaaddoo uumee jira jechuudhaanis warri Misrii dubbachaa kan jira. Gama Itoophiyaatiin Misrii fi waliigalteen bu'aa seeraa irratti hirmaachuun qophii ta'us ibsaa kan jiran. Misrii garuu seera qabeessummaa isii sirrii miti jechuudhaanis mormachaa kan jirtudha. Dhimmi hidha laga Abbayyaa kunis akka madda mormii fi yaaddoo ta'ee ilaalamuun marii fi waliigalteen bu'aa seeraa irratti hirmaachuun nageenya misoomaa mirkaneessuun barbaachisaa fi biyyoota hunda akkasumas yaadaa fi yaaddoo isaanii ifa godhuudhaan marii fi waliigaltee bu'uura seeraa irratti hirmaachisuun furmaata bu'aa seeraa fi nageenya naannichaa mirkaneessuu qabna jechuudhaanis Itoophiyaan dubbachaa kan jirtudha. Garuu Misrii gama isiitiin gartokkoon hidhi kun eebbaaf waan dhiyaatee jiru danqaa guddaan itti ta'a waan jedhus ni fakkaata. Haa ta'u malee Itoophiyaan gama isiitiin lagni Abbayyaa kun xiyyeeffannaan isii isa guddaa fi ijoo biyyattii akka ta'es eeraa kan jiranidha. Godaantonni lammiilee Itoophiyaa Saudi Arabiyaa jiraatan namoota 3 fi lammiilee Somaalee 4 walumaa galatti namoota 7 murteen du'aa irratti murtaa'u ministeerri dhimma alaa Saudi Arabiyaa ibsaa guyyaa kaleessaa baaseen eeree kan jiru. Kanaan dura Saudi Arabiyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Muktaar Kadir dhimmoota lammiilee Itoophiyaa 47 duutii Saudi Arabiyaa keessatti godina Naajar keessatti ittiin murtaa'e hordoffii cimaa godhaa jiraachuu isaatis kanaan dura waan dhagahamee jiru. Murteen du'aa lammiilee kanneen irrattis darbee akka jijjiiramuuf pirezidaantiin Itoophiyaa mootii Saudi Arabiyaatiif xaliyaa barreessuu kan ibsan ambaasaadar Muktaar yeroo sanittis xaliyaan
barreessan kun kallattii mootichaatti dhaquudhaas himanii kan jiran. Murtee kana jijjiiruun akka danda'amu mootii Saudi Arabiyaa qofa akka tahee fi mootummaan Itoophiyaa lammiilee kanneen irratti rakkoo kaleessaa baasuuf hojjechaa jiraachuu yeroo sanitti ambaasaaddarri Itoophiyaa kan Saudi Arabiyaa Muktaar Kadir eeree kan jiru. Haa ta'u malee lammiilee duutii ittiin murtaa'e kun namootni lama ajjeefamuu isaaniitis gabaafamee akka ture ni yaadatama. Lammiileen Itoophiyaa 47 Saudi Arabiyaa magaalaa Niger mana hidhaa Sijaanal amma jedhamu keessatti hidhaman duutii kan ittiin murtooyte caamsaa 2025 namoota lama maqaan isaanii Abdusalaam Jamaal Muhammadii fi akkasumas Abdusamad Naggaa Muhammad baafamuudhaan murteen du'aa irratti murtaa'uudhaas eerama. Caamsaa 2025 waaree booda namoota lama maqaa isaanii Badhaasoo Muhammad Jundii dhalataa Harargee Lixaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Liqaayyuu ta'ee fi akkasumas Abdurrazzaaq Muhammad Siraaj dhalataa Harargee Bahaa aanaa Malkaa Balloo irratti murteen du'aa ittiin murtaa'uun kan raawwatame ta'us eeranii kan jiran. Baay'inni hidhamtootaa kanneenis 47 kanaan dura yommuu ta'u isaan keessaas namni 6 godina Jimmaa, namni 9 godina Harargee Bahaa, namni 7 godina Harargee Lixaa fi namni 7 godina Arsii Lixaa, namni 6 godina Arsii fi akkasumas namni 5 godina Baalee ta'uudhaas eeramee kan jiru. Hidhamtoonni kunneenis dallaalota baalaa sammuu nama hodhochanii akka ta'aniif kunis dirqama yeroo taariiba keessatti Saudi Arabiyaan imalaa turanitti yeroo qabaman akka ta'es eera. Lammiileen Itoophiyaa guyyaa kalee duutiitti murtooyte kanneenis Itoophiyaa nama 3 fi Somaaliyaa nama 4 walumaa galatti nama 7 murteen du'aa ittiin murtaa'u ministeerri dhimma alaa Saudi Arabiyaa eere. Yeroo isaan daangaa irra gahanii humnoonni nageenyaa mootummaa Saudi Arabiyaatiin sakatta'amanii baalli sammuu nama hadoochuu isaan irratti argamuudhaas eere. Kan hordofuudhaanis mootummaan Saudi Arabiyaa tarkaanfii nama 7 irratti fudhachuu nama 7 irraa 3 lammii Itoophiyaa fi 4 lammii Somaalee walumaa galatti 7 ta'uu isaaniitis eeramee kan jiru. Kunis tarkaanfiin kun haala itti fufu ta'uudhaas ministeerichi dhimma isaa keessatti eeree kan jiru. Awustiraaliyaatti deeggarsi Filistiinotaa kumaan lakkaa'aman hiriira deeggarsaa daandiirra bahuun qopheessitoota sagantichaa beeksisan. Mootummaan Awustiraaliyaa Filistiiniif beekamtii kennuun murteewwan hordoffii hariiroo biyyoota Israa'el waliin qaban rakkoo seeneetii jira jechuudhaan namoonni garaagaraa qeeqaa jiran. Gareen Palestine Action Group jedhamu Awustiraaliyaa keessatti iddoowwan adda addaa 40 keessatti hiriira deeggarsaa Filistiin gaggeeffamee jira. Magaalota gurguddoo akka Sidaanii, Melbournee fi Brisbane dabalatee guutuu biyyattii keessatti namoota 350tti tilmaamaman hiriira bahuun isaanii dhaga'ame. Magaalaa Brisbane keessa qofatti namoota 50 ol ta'an hiriira kan bahan hoggaa ta'u hiriirri inni siidiin kan qophaa'e ammoo Josh Lenz lammii Awustiraaliyaa hamileen bahanii gaazatti duguugaan sanyii adeemu akka dhaabbatu mootummaan Israa'el harka kanarraa akka fudhatu jechuudhaan lammii Awustiraaliyaatiin kun kan qophaa'edha. Warri hiriiricha bahan alaabaa Palestine qabachuudhaan dhaadannoo Free Palestine jedhuun gaggeessanii kan jiranidha. Kaawunsiliin hawaasaa Yihuudoota Israa'el jiraatanii warra hundeessan keessaa tokko hiriirichi haala mijataa hin taane uumuuf dogongora hedduu hojjechaa turuun isaanii dhaga'amee kan jirudha. Hiriirri deeggarsaa Palestine kun kan gaggeeffame wayita pirezidaantiin Israa'el Benjamin Gaazaa keessatti duula lafoo jabaa gaggeessaa jiran wayita eegalame ta'uudhaas kan eeramudha. Dabalataanis ministeera Awustiraaliyaa kan biyyummaa Filistiin beekamtii akka hin laanneef wayita isaanitti dubbachaa turanitti akka ta'e hiriirri kunis kan gaggeeffame ta'uu eeran. Mootummaan Awustiraaliyaa jalqaba ji'a kanaa Filistiin beekamtii kennuudhaaf murtee dabarsuu isaanii eeran. Hariiroon dippiloomaasii biyyoota lamaanii kan hammatees tarkaanfii fi akkasumas mootummaan Awustiraaliyaa kanaan booda Awustiraaliyaan faana Faransaay, British, Kanaadaa hordofuun haaldureewwan hunda biyyoota
uummata Filistiiniif beekamtii kennuu murteessitee kan jirtudha. Awustiraaliyaan hagayya 10 akka murtee kana kan dabarsite hoggaa ta'uu uummanni kumaatamaan lakkaa'aman Siidin keessatti hiriira guddicha gaggeessaniiti jiran. Aangoonni Filistiin warra Gaazaa erga waraana waggaa 2 guutuu deeman lubbuun namoota 60,000 olii galaafatamus himan. Gaagaamni namoota Gaazaa keessa jiranii guutuu addunyaa rifachiisaa jiraachuu fi akkasumas Gaazaan beelaan dhumaa jiraachuudhaas jiddugala godhatanii hiriirichi kan bahame ta'uudhaas eerameeti jira. Biyya Ingilizitti bilbilli 13 sa'aatii tokkotti ni hatama jedhu qorannoon tokko gabaase. Bara darbee magaalaa Londanitti bilbila 116 hatamuu riikardiin haariin galmaa'uun dhaga'ame. UK keessatti lakkoofsi hanna bilbilaa bara kanaa bara darbeen wal cinaa qabamee ilaalame 1,300 dabaluu isaa gabaasni Daily Mail ni mul'isa. Akka riikardii poolisii argisiisutti namoota miidhaman keessaa 60 takka dubartoota yommuu ta'an 48 ammoo dhiira ta'uudhaas qorannoo kana keessatti eere. Bara darbee bara 2017 hanga bara 2018 gidduutti lakkoofsi hanna bilbilaa galmaa'ee 600 fi 84 akka tahee Piilpoost gabaaseeti kan jiru.